Masra deebi'ee nagaa siin gaafadhaa kabajamtootaaf maatii miidiyaa barnootaa kan taatan hundi keessanuu nagaa naaf taasisan jedha iddoo jirtanitti kun tuutoriyaalii koorsii moraal and citizenship education jedhamu irratti afaan oromoo isiniif kennamaa jirudha. Tuutoriyaaliin keenya ammas akkuma itti fufettidha kan jiru. Tuutoriyaalii wajjin Anoodee Baratichadha Yuunivarsiitii Finfinnee Kolleejjii Seeraarra ammas sana faana ta'an isiniin jedha. Egaa paartii darbe keessatti duty based theory kan ta'e deontology ilaallee turre akka seensaatti jechuudha. Harragaa paartii kanaan kan laallu wajjin listii isaaniiti jechuudha. Duty based theory yookaan deontology irra jala warra jiran the divine command theory irraa kan ilaallaa jechuudha. Egaa duty based theory kan ta'e keessaa tokko the divine command theory dha. Divine command theory jechuun maqaa isaarraa qabattan ajaja jechuudha. Abboommiidha. Abboommii waaqayyoo kan ajaje yookaan ammoo abboommii kurnan macaafa qulqulluu base kan godhatedha inni kuni religiousdha. Gama tokkoon pure secularism miti. The divine command theory kan jennuun jechuudha. According to one view called the divine command theory or DCT, ethical principles are simply the commands of God. Jedhu akka theory kanaatti jechuudha yookaan akka view kanaatti ethical principle yookaan qajeeltoon itiksii ajaja simple jechuudha. Ajaja waaqaati yookaan abboommii waaqayyooti kan jedhudha jechuudha. Abboommii kurnan beektu seera ba'uu qonnaa 20 irra kan jiru macaafa qulqulluu. They derive their validity from God's commanding them and they mean commanded by God jechuudha. Ethical principle one yookaan qajeeltoowwan kunniin validity isaanii yookaan sirrummaa isaanii kan fudhatan maalirraa? Ajaja waaqayyootirraa. Commanded by God. Bakka waaqayyumatu akka raawwannuuf nu ajaje nu abboome kan jedhudha jechuudha. Kun egaa duty based dha. Duty dha mitiire. Abboommii waaqayyoo yookaan abboommii kurnan sana duty based hin ajjeesin. Qabeenyaa namaa hin hawwin. Haadha manaa namaa hin hawwin. Waan akkasii jechuudha. Abboommii kurnan sana ruuliidha jechuudha. Ruulii ta'aniidha waaqayyootu ajaje. Argumentii yookaan teesisii kanadha kan isaanii lafa kaa'an. Teesisii kanadha. Teesisii jechuun tiyoorii premisii mataa isaa kaa'ee akkama argumentii jechuudha. Without God, there would be no universally valid morality. Jechuun moraalitiin relativeidha. Aminire akka walii galaatti moraalitiin relative to time and spaceidha. Kanaaf warri tiyoorii kana adeemsisan kan gaggeessan divine command theory jechuudha. Waaqayyoon alaa universally valid moraalitiin hin jiru. Moraalitiin akka walii galaatti akka addunyaatti valid ta'e kan relative hin taane yookaan adda addummaa kan hin uumne hin jiru jedhu achirraa teesisii sadeen kanarraa ka'u jechuudha. Jalqaba morality originated with God jedhu. Moralitiin kan inni maddu waaqayyoo irraa. Morality yommuu jennu ka safuu yommuu jennu maa jechuudha keenya rightness or wrongness jechuu keenya malee safuu fi al safuu of keessaa qabata jechuudha. Sirrummaa fi al sirrummaa of keessaa qabata moralitiin. Moralitiin egaa kan inni originate ta'e waaqayyoo biraa yookaan uumaa biraa rabbii biraa jedhu jechuudha. Premisii jalqabaati. Moral rightness means willed by God. Moral rightness jechuun sirrummaan moraalii willed by God jechuun waaqayyoon kan jaallatame kan waaqayyo heeyyame kan waaqayyo fedhe jechuudha. And the moral wrongness jechuun ammoo being against the will of God. Wrongii kan ta'e immoo moraalii wrongii kan ta'e immoo faallaa sana waaqayyoon kan hin ajajamne kan waaqayyo akka hin gooneef kan dhorke. Because morality essentially is based on divine will jechuunis moraalitiin kan inni based ta'u kan irratti bu'uureffatu divine will irratti kan fedhii waaqayyoo irratti not on independently existing reasons for action jechuun itti yaadumtu hin barbaachisu jechuudha. Dogmaadha jechuudha. Dogmatism beektu mini reason out gochuun hin ta'u just akka barreeffametti raawwatta jechuudha. Hin jijjiiramu jechuudha yookaan immoo hin geddaramu.
time relative image valid universally valid no further reason for action are necessary why action tokko dabaltee yaadun eresite yaadus hin barbaachisu just akka barreeffametti well divine command theory neka duty based ethics jalatti dha kan inni qoodamu tokkodha jechuudha inni kun rights theory dha kan biraamo rights theory dha duty based theory dha jechuudha inni kun duty based ethics dha the second is duty based approach the first one is command theory the divine command theory the second one is rights theory dha rights theory deontology ethics dha inni kun is rights theory most generally right is justified the claim against another person's paper such as my right is not to be harmed by you mirgi ko seen in miidhamin kan mirgi ko seen in tuqamin kan jedhu claim akkasii jechuudha kan of keessaa qabatu Locke faadha kan asirratti immoo baay'ee qo'atan British philosopher yookaan falaasama biyya Ingilandi kan ta'e John Locke faadha jechuudha. Rights and duties are related in such way that the rights of one person imply the duties of another person jechuudha. Karaa kanaan kan isaan related ta'ani mirgii fi duutiin jechuudha. Argitanii amma duty based theory dhaan ilaalaa kan jiru. Maaltu raayitii bira si geessee jettan mirgi nama tokko kan mul'isu yookaan raayitiin nama tokko kan mul'isu dirqama nama bira. Rights of one person imply the duties of another person. Mirgi nama tokko dirqama nama biraa mul'isa. Jechuunis yommuu mirga kee exercise gootu namni biraa immoo dirqama wayii qaba jechuudha. Dirqama wayii qaba ilaalla asuma jalatti ilaalla bal'isnaani welle. Baay'ee gaariidha. Amma sandura PowerPointiin kun natti tolti. Problems with the divine command theory. Laalleetti deebina dhiifama gidduudhaan interruption gochuu kootiif gara command theorytti deebinee laalleetu as deebina jechuudha. Maalidha divine command theory wajjin wal qabatee rakkoowwan jirantu jira jechuudha. Divine command theory egaa duty based theory keessas jalqabaati jenneerra. Isa wajjin wal qabatee garuu problemi tu jira jechuudha rakkoowwan tu jira. Inni jalqaba there are two problems with the DCT that need to be faced by those who hold it. DCT jechuun divine command theory jechuudha fi inni jalqaba rakkoon jalqaba rakkoo lamadha jalatti kan jiru rakkoon jalqaba it would seem to make the attribution of goodness to God is redundant jechuudha jala muradha redundant jechuudha irra deddeebii hin barbaachifne jechuudha irra deddeebii hin barbaachifne beektu keessumaa God is good jedhama miti yeroo baay'ee macaafa qulqulluu keessatti kan akkuma jecha beekamaa tokkotti God is good yeroo jennu jira waaqayyo gaariidha yeroo jennutu jira God is good amma gaa jecha kana keessatti gudiin eenyu jechuun waaqayyo gaariidha gaaf jennu waaqayyoo fi gudiin hiika wal fakkaataa definition fakkaatu hiika wal fakkaataa qabaachuu isaaniiti waaqayyo eenyu waaqayyo gaariidhaa fi waaqayyoon kun hiika wal fakkaataa argitanii reddeebii ta'a jechuudha redundant ta'a unwanted repetition jechuudha. When we say God is good we think we are ascribing a property to God. Our statement God is good merely means God does whatever he wills to do. Jechuun waan inni hojjechuuf raawwate hundu gaariidha. Whatever waan fe'a ta'u waan inni eeyyame hundu gaariidha. God practice what he preaches under the statement God command us to do what is good. Merely it's logically implicit statement. God commands us to do what God commands us to do. Argitani repetition akkana fide jechuudha. Amma God fi goodii kun wal qixadha yoo ta'e yookaan definition walitti hiika walitti yoo ta'e God is good gaaf jennu yookaan waaqayyo gaariidha gaaf jennu
Waaqayyo waan waaqayyo nu abboome akka hojjennuuf nu abboome irra deddeebiin barbaachisne ta'a jechuudha. Isiniif beera haansa mee jechittuma barreessaatii shaakala waaqayyo gaariidha. Bakka gaarii dhattu san waaqayyo buusaa. Waaqayyo waan waaqayyo nu abboome akka goonu nu abboome jecha sentensii akkasii isinii kenna jechuudha. Divine command theory is that it seems to make morality into something arbitrary jechuudha. Inni kun lammaffaadha gaa. Problemii lammaffaadha jechuun arbitrary morality something arbitrarily wayiiti. Waan akkasuma wayiiti jechuudha. Akkasumaanii wayii akka ta'e fakkaata jechuudha. Qeeqa gaa criticismidha kuni. If God's decree is the sole arbiter of right and wrong jechuudha. Waaqayyoodha yoo ta'e waan hundumaa gaarii fi hamaadha kan nuun jedhee nutti waaqayyoodha yoo ta'e arbitrarily ta'a jedhu, it would seem to be logically possible for such a honest act, killing of the innocent for the fun of it and the gratification truly to become morally good actions if God suddenly decided to command us to do these things jechuudha. Fakkeenyaaf amma gaa dogoggorri lammaffaan as keessatti argamu yookaan probleemiin lammaffaan as keessatti argamu maal jenne waaqayyo wanti sirriidha jedhe hundinuu sirriidha eega jenne waaqayyo fakkeenyaaf gudeeddiin yookaan ajjeesuun faanti sirriidha osoo nun jedhe sirrima jennee fudhanna jechuudha waaqayyo jedhe hunduma hin jedhu malee numtuu gaan hin jenne gudeeddiin ajjeesuun sirriidha hin jedhu waaqayyo mache well adarbinu waaqayyo walitti nu buustu sin hin taatan tan kooseshi rightist theory dha duty based theory lammaffaan laalaa kan jirru rightist theory dha. Akkuma sila jenne rightist theory maal tolatti fida duty based ethics dhaani mirga nama tokko jechuun dirqama nama biraa jechuudha. Mee fakkeenya bareedduu kana laalaa asirra PPT duraanii irra hin jirtu ture kanaafan PPT biraa jijjiire pause godheeni. If I have a right to payment of $10 by Smith, then Smith has a duty to pay me $10. This is called the correlativity of rights and duties jedha. Jechuun Smith fakkeenyaaf qacaramteetu hojjetta. Smith immoo qarshii kudhan siif kaffaluuf dirqama qaba yoo ta'e right to pay of jechuun qarshii doolaara 10 argachuudhaaf mirga qabda ajeen. Namni biraa immoo doolaara 10 san si kaffaluudhaaf maal qaba dirqama qaba jechuudha. Kana immoo correlativity of rights and duties jennee waamna akkasidha jechuudha. Wal faana deema mirgii fi dirqamni. The most influential countess for this is akkuma jenne John Locke faadha jechuudha. John Locke maal jedha? The laws of nature mandate that we should not harm anyone's life, health, liberty and possessions jedha. Kana seeruma uumamaatti nutti hima jedha John Locke. Maal akka hin goone jireenya namaa akka hin miine, fayyaa namaa akka hin miine, birmadummaa namaa akka hin miine yookaan qabeenya namaa akka hin miine. Seera uumamaatu maal nu godha? Maandeetti nu godha. Yookaan nu abbooma nu dirqamsiisa akka jechuuti. For Locke, these are our natural rights. Isaan kun mirga uumamaa keenyadha jedha. Mirga uumamaa eenyu nuuf kennaman? Waaqayyoon nuuf kennaman. Following Locke, the United States Declaration of Independence authorized by Thomas Jefferson kan barreeffame Declaration of Independence kitaabni jedhu jechuudha. Mirgoota bu'uura headingii sadi jalatti qooda. Recognizes three foundational rights. Tokko life'dha jedha. Achi keessatti kitaaba san keessatti mirga jiraachuu. Lama immoo liberty, mirga birmadummaa jechuudha. And the pursuit of happiness, gammachuu yookaan gammachuu soquu barbaadu. Inni kun mirga uumamaan nuuf kennamedha jedha. Thomas Jefferson achi keessatti. Jefferson and others rightist theorists maintained that we deduce other more specific rights from this, including the right of property, movement, speech, and religious expressions. Warra jennu kana achi keessaa kan deduce yookaan derive kan goonu
achi keessaa ba'an mirgoonni kuni jedha. Mirga akkamii? Rights of property, qabeenya qabaachuu, socho'uu, haasa'uu, akkasuma amantaa fi ibsachuu. Mirgoonni kun hundumaa as keessaa ba'an jedha jechuudha. Maal keessaa? Right to life, right to liberty and the pursuit of happiness. As keessaa ba'u. Isaan kunniin jedhu. Natural right theoristoonni akka Jeffersonii fi warri biraan jechuudha. Well, there are four features traditionally associated with moral rights. Amaloota afurtu jira jechuudha. Traditionally dha garuu moral right dha wal qabatee amaloota afurtu jira. Inni jalqaba rights are natural. Jedhani natural yookaan uumamaan nuuf kennaman jechuudha. Mirgoonni they are not invented or created by government jechuudha. Naturally human right warra jennuudha isaan sun naturally jechuudha. Amalli tokkoffaan isaa natural ta'uu isaati. Amalli lammaffaan immoo universal ta'uu isaati. Universal ta'uu isaati. So far as they do not change from country to country jechuun biyyaa biyyatti adda addummaa hin qaban jechuudha. Universal gaaf jennu biyyaa biyyatti adda addummaa hin qaban. Maaltu mirgoonni namummaa jechuudha. The third they are equal in the sense that the rights are the same for all people, irrespective of gender, race, and or handicap. Equally, walqixa jechuudha. Eessumaattu nama kamiifu. Nama kamiifu walqixadha. Utuu laagaawwan kanneen jechuudha. Saalamaan taane sanyiimaan taane qomoo nama hundumaafu walqixadha. Fakkeenyaaf namni jiraachuu qaba yoo jenne namni hunduu jiraachuu qabaadha. Fourdiin ammoo amaloonni maali? Amaloonni moral right yookaan human right kana amalli arfaffaansa inalienabilidha. Inalienable yommuu jennu hin gurguramu, namarraa hin fudhatamu, namaan kennamu jechuudha. Waaqatu sii kennine kanaaf eenyumaafuu qooduu hin dandeessu jechuudha. Gurguruu hin dandeessu. They are inalienable, which means that I cannot hand over my rights to another person, such as by selling myself into slavery. Garbummaatti gurguru, mirga ofii gurguruudha. Mirga jiraachuu, mirga gammachuu fi gurguruudha. Of gurguruu hin danda'u. Mirga keenyuuf qooduu hin danda'u. Kanaaf amalli tokkoffaan naachuraalii ta'uu isaaniiti, uumamaan nuuf kennamu isaaniiti. Lammaffaan universaalii ta'uu isaaniiti, applicable universaalii jechuudha. Equalii ta'uu isaaniiti. Sadaffaan arfaffaan immoo inalienable ta'uu isaaniiti jechuudha. Baay'ee gaarii. Kant's categorical imperative dha. Duty based theory biraa jechuudha. Hordoftoota miidiyaa dirree barnoota ammas nafaana taa'e kun duty based theory isa sadaffaadha jechuudha. Jalqabalatti divine command theory ilaalleerra, immoo rights theory ilaalleerra, amma immoo Kant's categorical imperative ilaalla jechuudha. Ajaja jechuudha imperative jechuudha command. Categorical imperative. Well, Immanuel Kant jechuudha. Immanuel Kant irraa kan isaan muggaani categorical imperative. Single principle of duty dha. Inni kuni maal jedha Kant? We have moral duties to oneself and others, such as developing one's talent. Talent dandeettii addaa jechuudha. Talent jechuudha. Skilloota dandeettii addaa qabnu guddisu. And keeping our promises to others. Waadaa namaaf galle eegu. Isaan kun moral duty dha jedha Kant. A categorical imperative. He argues it fundamentally differ from a hypothetical imperative kan jedhamu jira. Hypothetically. Fakkeenyaaf if you want, by the way, imperative, categorical imperative fi hypothetical imperative adda baafachuu qabaatu. Kan nuti haasa'aa jirru waa'ee categorical imperative akka ta'e immoo hin dagatina. Mee fakkeenya kana ilaala. If you wanted to get a good job, then you ought to go to college. Mitiire hojii gaarii argachuu barbaadde kolleejjii deemuu qabaatta. By contrast, a categorical imperative. Inni kun egaa hypotheticidha. Jechuunis haalduree wayiitu jira jechuudha asitti. Haaldureetu sii kennama. Categorical imperative immoo maal jedha? Irrespective of one's personal desires, such as you ought to do X.
kana gochuu qabda. Dirqama sirra kaa'a jechuudha akkuma jenne beekaa. Dirqama yookaan abboommii ajaja jechuudha. Ajaji sirra kaa'a malee fakkeenya mana barumsaa deemii baradhu kolleejjii galuudhaaf siin jedha malee hojii gaarii argachuu barbaadde mana barumsaa seenii baradhu kolleejjii seenii siin hin jedha. Jechuun amma asitti akka imperaatiivii kanaatti yoo seenus baatteen argattaadha garuu good job ta'uu dhiisuu danda'a malee hojiin argatta. Asitti garuu dirqamadha. You ought to do X. Ought waan argitan qofaaf immoo ambiraan seenaa. Well, the principle of universality, the maxim, the first maxim jechuun noun, well noun saying jechuudha. Jechama beekamaa tokko jechuudha. We should choose our course of conduct only if they serve perfect or imperfect duty are the good for all. Perfect or imperfect duty kun nama hundumaaf good for all. Nama hundumaaf gaarii. Maximii jalqabaati inni kun act only according to that maxim whereby you can at the same time the principle of humanity the principle of humanity as an end never as morally means akkuma jenne jechuudha. First maximii dhagaanni kun maa jechuudha? Dhalli namaa humanity akka indiitti fayyadamuu hin qabdu. Criticismii universality utilitarianism keessatti ilaallee turre dhala namaa akka karaatti fayyadamuu hin qabdu. Dhalli namaa indiidha. Never as morally means akka karaatti gargaaramuu hin qabdu. Second maxim is ilaaluu hin dandeessu. Kun argumentii kaantiiti baay'ee argumentii kaantiiti. Maximii yookaan jechama jalqabaa akka argumentiitti kan dhiyeessu nama akka indiitti never jechuudha. Akka miinsiitti fayyadamuu hin qabdu akka indiitti maleedha. Lammaffaan immoo humaanitii jechuudha akka indiitti. Lacha hundi isaanii digiggimoo shidhaa deddeebiidhaan gara duty based isa sadaffaatti isa arfaffaatti darbina. Rawls' prima facie duties or moral guidelines. Duty based theory isa biraadha jechuudha. Duty based theory isa biraadha. Muraasatu nu hafa paartii kanaan xumuruuf yaalla. Well isa kana laallee xumurra virtue ethicsdha kan laallu paartii taanuun waan ta'eef virtue ethics baay'ee gaariidha. Rawls' prima facie duties or moral guidelines. Rawls kan jennu namicha British philosopher kanadha. Philosopher yookaan falaasifaa biyya Giriikiiti. William David Rawls jedhama. Baranni jiraate kunoo bara kanadha jechuudha. Facie agaaf jennu laatiniidha baay'ee. Isheen kun laatiniidha maal jechuudha? Baddaa masaarra laalte jechuudha. Akkasumatti baddaa masaarra laalte fuuluma isaa laalte akka jechuudha. Laatiniidha jechuudha. Furthermore, recent duty-based theory that by British philosopher W.D. Rawls, which emphasized prima facie duties, usually cited as Scottish philosopher known for his ethics. Ethics irratti kan inni hojjete Rawls jechuudha. The term of prima facie means at a first sight jechuun at a first sight or on the surface jechuudha. Ilaalcha jalqaba badduma isaarra sarfesiima baddaa isaarra laalte kun sirrii miti yookaan sirrii fakkeenyaaf ajjeesuuf amardariif warra akkasii kana jechuudha. Prima facie duty. By prima facie duties, Rawls means duties that dictate what we should do when other moral factors are not considered. Moral factor bira consider gochuun sin barbaachisu badduma isaarra laalte yookaan feesiima fuuluma isaarra laalte kun moral yookaan immoralidha jetta. State another way, prima facie duties are duties that generally obligate us. The term duty in the prima facie duty is slightly misleading. The prima facie duties are understood as guidelines. Guidelines kan jenne kana jecha jettu kana not rules without exception. Exceptioni qaba baay'ee exceptioni qaba. Baay'ee gaariidha. Rawls lists the following categories of prima facie duties is much shorter, which
he believes reflects our actual moral convictions jedheetu bakka adda addaatti qooda duutiiwwan jechuudha. Inni tokko duties of fidelity. Duties of fidelity dha. Duutiin jalqabaa duties of fidelity jechuun promise namaa eegu jechuudha. Waadaa eegu. The duty to keep promises and the obligation not to lie jechuudha. Dirqama maali? Dirqama sobuu dhiisu. Dirqama waadaa eeguu fi dirqama sobuu dhiisu. Duties of fidelities jedhee waama roles jechuudha. Akka kanatti listi godha jechuudha jalatti. Dutiin inni jalqabaa immoo duties of reparation kan jennudha. Duties of reparation jechuun immoo miidhaa namarraa hin geessifneef yookaan miidhaa qabeenyaa namarraa hin geessifneef maal kafalu jechuudha. Waa kafalu jechuudha. Compensation kafalu jechuudha. Kaasaa kafalu akka jennu sanaadha. This is a duty to make up for the injuries someone has done to others. Injuries yookaan miidhama namarraa hin geessifneef kaasaa yookaan compensation kafaludha. Ross describes this duty as resting on a previous wrongful act. Jecha gocha dogoggoraa jalqabaa tokkoof jechuudha. Waan kafalamuudha waan baafa. It is the duty to compensate others when we harm them. Compensate gochuu yookaan kaasaa kafaluuf yoo isaan miine jechuudha. If, for example, damage something that belongs to someone else, I have an obligation to make restitution. Deebisee nama sanaaf kaasaa kafaluun irra jiraata. Fakkeenyaaf qabeenyaa namaa yoon damage godhe yoon balleesse. Kan biraa duties of gratitude dha. Galateeffannaadha inni kun immoo gratitude. The duty to thank those who help us. Namoota nu gargaaran galateeffachuu kun dirqama tokkotti kan qoodu roles jechuudha. Suppose, for example, an especially good friend is suddenly in need of assistance jechuun yeroo barbaachisaa tokkotti hiriyaan kee tokko yoo siif dhaqqabeera ta'e I am duty to bound to do all I can help this individual. Galateeffachuu jechuun baay'ee jecha qofaan utuu hin taane deebinee nama sanaaf waan gaarii gochuuf jechuudha nus. Who in the past had acted so selflessly toward me. Well, duties of justice idha kan biraammoo haqummaa jechuudha. Duties of justice dirqama haqummaa akka jechuuti. Inni immoo duty akkamiiti yoo jettan the duty of justice requires that one act in such way that distribution of benefits and burden jechuudha. Fair distribution jechuudha. Duties of justice gaaf jennu benefiti faayidaa fi dirqama fairly karaa walqixa ta'een maal gochuudha distribute gochuu. Ross himself emphasizes the negative impact of this duty. He says that this type of duty rests on the fact or possibility of distribution of pleasure or happiness. Ambra duties of beneficency. Duties of beneficence. Duties of beneficence jechuun ammoo duty akkamiiti? The duty to improve the conditions of others. Haala nama biraa maal gochuu fooyyessu. The duty to do good to others, to foster their health. Jechuunis fayyaa isaanii fooyyessu, security isaanii, nageenya isaanii, ogummaa isaanii fooyyessuufi jechuudha. Duties of beneficence. Inni kuni haala nama mijeessu. Dirqama haalota nama mijeessuuti. Duties of self-improvement dha. Dutiin biraa immoo duties of self-improvement maqaa isaarraa qubattan of fooyyessu, of jijjiiru, hojjettee barattee of jijjiiru dirqama jechuudha. The duty of self-improvement is to act so as to promote one's own good, one's own health, fayyaa fi nageenyaa fi jechuudha. Beneficence immoo faallaa kana kan ta'e kan nama biraati. Duties of non-maleficence jechuun immoo nama miidhuu dhiisuun dirqama nama miidhuu dhiisuuti. The duty of non-injury, also known as non-maleficence, is the duty not to harm others, physically or psychologically. Physically jennu qaamaan jechuudha. Qaamaan nama miidhuu yookaan psychologically karaa xiinsammuu namaallee miidhuu dhiisuu dabalataa jechuudha.
To avoid harming their health fayyaa isaanii miidhuu dhiisuu, security isaanii, intelligence isaanii, dandeettii isaanii, amala isaanii, gammachuu isaanii hundumaa nama miidhuu dhiisuudha jechuudha. Nama miidhuu dhiisuudha. Kun egaa duty based theory listii warra ta'anidha. Kant by the way jechama Kant keessaa kanatti tole tokkoon sinii caqasee xumurraa tutoriaalii keenya. Duty based theory dhagaa Kant kan nuti ilaaluu qabnu jedha Kant ruuliidha malee sobii yoo jedhamte sobuu dhiisuudha. Jennaan Kant gaaffii gaafatan gaafa wayi fakkeenyaaf namni tokko si miidhuu haadha manaa kee ajjeesuu dhufee balbala kee irra jira haa jennu jedhanii gaafatan. Maal goota jennaan Kant maal jedhe beektu? Akka hin sobneef egaa ruuliin jira hin sobiin kan jedhu ruuliin jira ofiima isaa dubbate immoo. Kanaaf akkanan godhe hin sobu. Mana irratti jennaan mana irratti jedhaan garuu daddafee ol galiin tarkaanfii biraa fudhadha. Poolisii fa'aattan bilbilaa malee sobee nama hin dogongorsu hin sobu jedha Kant. Kanaaf akkaataa tutoriyaaliin keenya waan irra darbineen akkasumatti si yaadachiise moojila keenyarraa ulfaadhaa hordoftoota miidiyaa dirree barnootaan afaan ta'uu keessaniif kun tutoriaalii moral and citizenship education irratti isiniif kennamaa turedha. Duty based theory xumurree jira. Gara virtue tiksiitti kan dabarru paartii taanuun virtue tiksii wajjin ilaalla. Miidiyaa dirree barnootaatiif haaraa warri taatan subscribe gochuu akka hin dagganne miidiyaa dirree barnootaa hordofaa maatii taasisanii jedha. Telegram channel keenyas join gochuudhaan odeeffannoowwan dinqisiisoo addunyaa beekumsa walii galaa maateriyaaliiwwan barnootaa nurra tola shamatachuu hin dandeessu karaa sanaa jechuudha. Ulfaadhaa galatoomaa paartii taanuun wal argina. Bye bye.